Istifaanos ajjeefame dhugaa wangeela kee. Isa Yohaannisitti qaalame dhugaa wangeela kee. Lafa hin geenyeen si ga'anaaf kenna yaada kee. Istifaanos ajjeefame dhugaa wangeela kee. Isa Yohaannisitti qaalame dhugaa wangeela kee. Lafa hin geenyeen si ga'anaaf kenna yaada kee. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu jaallatamoota obboloota daawwattoota sagantaa kanaa iddoo jirtan hundumaatti ayyaanni araarri nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Waaqayyo nu gargaaree yeroo kana sa'aatii kana fuula Waaqayyo duratti qabaachuu dandeenyeerra. Har'a sagalee Waaqayyoon qabadhee isiniif dhiyaadhe yeroo darbe dubbii Waaqayyoo qabadhee karaa miidiyaa hawaasaa dhufuudhaa fi qophiirraa kan jiru achiin sagalee Waaqayyoo namootaaf qooduudhaa fi keessi koo kaka'umsa gaarii akka qabu isinii himuun koo namoonni waan sana hordoftan ni yaadattu jedhee yaada. Feesbuukii koo irrattis waan sana barreessee namootaaf qoqqoodeera. Tarii waltajjii waldaan kiristaanaa qopheessitu dhaabatanii eeguu caalaa carraa argameen dubbii Waaqayyoo lafuma namoonni jiranitti hin barsiisa jedhamee kan yaadamu namootaan ga'uun hin danda'ama. Kana giddu galeessa godhadhee sagalee Waaqayyoo torbanitti al tokko qabadhee nan dhiyaadha jedhee yeroo darbee miidiyaa hawaasaatiin immoo namoonni sagalee Waaqayyoo akka isaan daawwatan akka isaan dubbatanis dubbadhee namoonni achirratti yaada baay'ee naa kennanii namoonni natti dhiyoo jiran kan ilaalaa jiran namoota baay'eetu na jajjabeessee namoota baay'eetu yaada naa kennee Waaqayyoo isin haa eebbisuu galatoomaa ulfaadhaan jedha. Hojii gaarii kana tumsuu keessaniif waan hin qajeelchuun irra jiraatu kana qajeelche kan jedhan namoonni yaada naa kennan baay'eedha. Isa sana wanti hin qajeelche ni jira. Gara fuulduraattis yaada naa laattuu nan fudhaa. Waan qajeelchuun irra jiru nan qajeelcha. Wal gargaarree sagalee Waaqayyoo walitti dubbanna. Dubbii Waaqayyoo wal harkatti gatiin dhabsiifnu. Namoota warra kaan irraas hin baranna. Walii keenya irraas hin baranna. Dubbiin Waaqayyoo hin dubbatama. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha. Sagalee Waaqayyoo gaa amma nan jalqaba viidiyoo tokkoffaadha kun viidiyoo tokkoffaadha gara fuulduraatti wantoonni fooyya'uu qaban hin fooyya'u jedhee namana amma itti garuu haaluma argameen sagalee Waaqayyoo dubbataa deemuun barbaachisaa akka ta'e natti mul'ata waan ta'eef kara kana akkana hordoftan ee'uudhaati sagalee Waaqayyoo kana fiddee kan dhuftu maddii kee eessa namoonni jettan namoonni waa'ee koof gaaffii qabda yoo jiraattanii maqaan koo Addunyaan jedhama magaalaa Naqamtee jiraadha. Waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus calalaqiitti immoo calalaqii Naqamteetti jechuudha. Wangeela lallabaa kadhannaadhaan nan tajaajila. Isa sana duwwaa waltajjii darbee naqadhee dhaabadhee eeguun narra hin jiru jedhee yaada. Yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo dubbachuuf qophaa'ummaadhaan akkan dhiyaadhee sagalee Waaqayyoo kana qoodu abdii guddaan qaba. Waan namoota barsiisa jedhee yaadu hin qusadhu nan dubbadha. Kanaaf mee har'a akka ka'umsaatti ka'umsaa kan nu ta'u sagalee Waaqayyoo dubbiseen walii wajjiniin xinnoo ishee daqiiqaadhuma muraasa waanuma ijoo ta'e walii wajjin ilaallaa. Ergaa Phaawulos warra Roomaatiif barreesse boqonnaa 12:18 baafadhaa. Roomaa 12:18 sagalee Waaqayyoo kanan dubbisa akkas jedha. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaa fi karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa jedha. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa jedha. Sagalee Waaqayyoo nagaa waliif qabaachuu isa jedhu gabaabseen waa'ee nagaa barbaachisummaa nagaa kiristaanonni yookaan waldaan kiristaanaa biyya lafaarra jirtu nagaa keessaa qooda attamii qabdi. Nagaan immoo maddi isaa eessa? Nagaan maaliif boora? Inni nagaan jaallannee isa jedhu dubbii Waaqayyoo keessaa itti fufnee daqiiqaa muraasa ilaallaa. Daqiiqaa tokko kan ta'u Waaqayyoon kadhanname. Ayyaanaaf araaraan kan guutte mootii ulfina qabeessaa gaarummaaf geggeessaa kee hundumaaf galanni bara baraa siif haa ta'u. Amma kunoo nu garboonni kee sagalee kee walitti dubbachuuf wal barsiisuuf dhiyaanneerraa. Ani barsiisuuf ga'umsan qaba miti karaa kee Waaqayyo humna kee abdadheen dhiyaadhee sabni sagalee kee dhaga'u kunis sagalee kee dhaga'uudhaaf dhiyaateera. Hafuurri nama barsiisuu si Waaqayyo isa jiraataa biraa gara keenyatti haa ergamu. Gurra qalbii keenyaa nuu banii gabatee yaada garaa keenyaatti sagalee kee nuuf caafi. Akka nuyi dubbii keenya dhageenyeef inni yaa Waaqayyo dhageettii yaada garaa keenyaatti dubbii mataasaa asaasu suni nurraa kan hidhame haa ta'u. Naannoo nuyi jirru hundumaa ulfina keenya to'adhu. Maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen.
geggeessaa hafuura qulqulluu malee sagaleen waaqayyoo namaaf ifuu waan hin dandeenyeef sooshaal miidiyaa ta'eyyuu kadhachuun barbaachisaadha jedhee namana. Kadhannu malee dubbii waaqayyoo akka kitaabolee biyya lafaa akkuma salphaatti dubbannee yookaan waliif ibsinee yookaan dhageenyee itti milkaa'uu dhiisuu dandeenya. Kadhannaan humna guddaa qaba. Sagalee waaqayyoo geggeessaa hafuura qulqulluutiin caafame geggeessaa hafuura qulqulluutiin namaaf ifa. Namoonni baay'een akkaataa hubannaa mataa isaaniitiin sagalee waaqayyoo xiinxaluu barbaadu hin danda'amu yookaan immoo hubannoon barbaachifne irraan nama geessisa. Akka hafuurri qulqulluun barbaadu sanatti dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaa fi wanti nurraa eegamu yoo jiraate sagalee waaqayyoo kadhataan duukaa bu'uudha. Kadhannaa malee dubbiin waaqayyoo nu galuus nuuf ifuus hin danda'a jedhee waan hin namanneef dubbiin waaqayyoos kana waan nutti himuu fi kanaafan kadhadhee sooshaal miidiyaa ta'eyyuu kadhachuun hin danda'ame jechuu kooti. Dubbii waaqayyoo iddoo ammaa keessatti waa'ee nagaati. Nagaan amma akka bu'aa qabu hundumti keessan hin beektu. Nagaan bu'aa guddaa qaba. Biyyaaf, nama dhuunfaatiif, maatii tokkoof, ollaa tokkoof, waldaa kiristiyaanaatiif. Hojii dhumti wangeelaallee kan inni hojjetamuu danda'u yoo nagaan jiraatedha. Nagaa kana yeroo hundumaa kan ari'atu akka inni lafa hin qabanne akka obboloonni nagaa waliif hin qabaanne kan barbaadu seexana. Seexanni wangeelaa macaafa qulqulluu keessa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 keessatti lola ta'e sanaan gaafa ergamaan seexanaa sun gad darbatame macaafni qulqulluun akka jedhe yaa biyya lafaa siif wayyoo hinni hamaan sun gara keetti gad darbatameera jedhame. Maaliif biyya lafaa kana keessatti namoota nagaa dhowwuudhaaf namoota boqonnaa dhowwuudhaaf waan gad darbatamee fi yaa biyya lafaa siif wayyoo jedhame. Kanaaf akka namni nagaa hin qabaanne akka namni nagaadhaan walii wajjin hin jiraanne nagaan akka hundee hin godhanne kan barbaadu seexana. Kanaaf Yesuus Kiristoos immoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate jira macaafni qulqulluun. Hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate. Keessumaa macaafa qulqulluu keessaa wanti baay'ee abdii guddaa waa'ee nagaa irratti nu kennu tokko Efesoon boqonnaa 2 keessatti Phaawulosii warra Efesooniif gaafa barreessu boqonnaa 2 lakkoofsa 15-17 keessatti inni isa nagaa keenya saamu sana diiguudhaaf nagaa immoo iddootti deebisuudhaaf akka inni mul'ate sagalee waaqayyoo dhugaa ba'a. Warra qomoo adda addaa turan warra waliin beenne tokko gochuudhaaf iddoo tokkotti fiduudhaaf akka inni Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe dubbata. Kanaaf Yesuus Kiristoos kaayyoo dhumti inni gara biyya lafaa dhufeef nagaa namoota iddootti deebisuufidha. Akkuma macaafa qulqulluu keessaa agarru yoom maaliif akka jalqabame beekamuu baatus erga Qaayiniif Abeel gidduutti rakkinni ka'ee wal ajjeesuun jalqabame kaasee namni wal ari'achuudhaan nagaa wal dhowwachuudhaan boqonnaa wal dhowwachuudhaan wal hammachuudhaan ibidda walitti qabsiisee karaarraa wal kaachisuudhaan jireenya walii duukaa bu'a. Seexanni immoo isa kana karaa godhateetu namoota akeeka isaa fiixaan baasan kan akkuma waaqayyo nama akeeka isaa fiixaan baasu qabu seexanni nama akeeka isaa fiixaan baasu qabu. Nama isaaf ergamuu qaba. Isaaf ergamee nagaa kan boressu. Isaaf ergamee nagaa kan nyaatu. Isaaf ergamee dhiiga kan dhangalaasu. Seexanaaf ergamee lafee namaa kan cabsu, yaada namaa kan bittimsu, qeerraa kan nama buqqisu ergamoota adda addaa qaba. Namuma akka keenyaatti gargaarama. Garuu egaa macaafni qulqulluun akka jedha karaa keenyaa qaawwii akka mul'anneef jedha. Macaafni qulqulluun akka jedha Phaawulos isaaniif gaafa barreessu karaa keessan waan danda'amu hundumaa godhaati namoota wajjin nagaatti jiraadhaa jedha. Namoota wajjin nagaatti jiraadhaa jedhaan. Isayyuu namoota hundumaa wajjin jedha. Amantiin addan qoodu, sanyiin addan qoodu, saalaan addan qoodu, bifaan addan qoodu. Nama hundumaa wajjin nurraa kan barbaachisu namaaf nagaa ta'udha. Namni nurraa nagaa argachuu qaba. Karaa keenya nagaan namootaaf ta'uu qaba. Mandara nu keessa jirru keessa karaa keenya nagaan jiraachuutu irra jiraata. Yoo nama qaawwee kara nama kan biraa gooliin dhufee kara keenya immoo nagaan iddoo qabachuutu irra jiraata. Sababiin isaa nuyi ergamoota nagaati. Yesuus Kiristoos mootii nagaa jedhame. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa irratti nagaa labsiti. Yeroo darbe feesbuukii irratti waan tokko maxxanse akkaataa babal'ina waldaa kiristaanaa keessatti waan natti tolu qulqullina amantii kiristaanummaa keessa isa olaanaaf baay'ee natti tolu keessatti waldaan kiristaanaa jaalalaan nagaa labsuudhaan akka isheen bal'atte billaadhaan akka hin ta'in kan isheen bal'atte billaadhaan miti rasaasaan miti ari'attee bal'atte miti ari'atamtee dhugaa iddootti eddee nagaa iddootti eddeete kan waldaan kiristaanaa bal'atte. Arras waaqayyoo nuyi iddoo jiraannutti namoota nagaa akka taanu nurraa barbaada. Obboleessa koo nama nagaa akka taatu sirraa barbaada waaqayyo. Obboleettii koo waaqayyo akkati nama nagaa taatu sirraa barbaada. Anarraa kana barbaada waaqayyo. Namoonni baay'een ofii isaaniitiin nagaa booressanii maatii isaanii kan battanan, maatii isaanii kan tamsaasan, ijoollee isaanii iddoo hin taanetti kan kuffisan. Obboleessa maatii tamsaase, obboleettii maatii tamsaafte, sababa nagaa ta'uu dadhabdee, goolii kaaftee,
xiiqii qabattee, haaloo qabattee, nagaa ari'attee maatii kan tamsaasan, ollaa wajjin kan wal dhaban, kuwaarii keessaa kan ba'an xiiqii qabachuudhaan, haaloodhaan maaliifan nagaa iddootti eega, karaa koo maaliif dubbiin afa jechuudhaan rakkina gurguddaa kan uuman namoota baay'eetu jira. Waaqayyo garuu akkas nuun jedha har'a isin nagaadhaaf ka'amtan nuun jedha Waaqayyo. Dhuguma Waaqayyo nagaadhaaf nu kaa'e. Hooggansarra namni jirtu warra si jala jiraniif nagaa argatan, akka isaan nagaa dhaban, akka isaan hammacaman, akka isaan buddeenirraa kaatan hin godhin. Hoogganamaa jirta yoo ta'e hoogganaa kee nagaan dhoowwatin. Mana barumsaa keessatti hiriyoota kee nagaan dhoowwatin, barsiisaa kee nagaan dhoowwatin, barsiisaan barataa kee nagaan dhoowwatin. Waaqayyo ati sababa nagaati siin jedha. Maqaanumaaf kiristaana jedhamuu duwwaan nurra hin jiraatu. Karaa keenya nagaan badee iddootti deebi'u. Karaa keenya nagaan diigame ijaaramu. Karaa keenya nagaan iddoodhaa badee gara iddootti dhufu biroo tokko. Waaqayyo waaqa nagaati. Ambaasaadara yookaan bakka bu'oota nagaa godhee nu kaa'e Waaqayyo. Biiroon keenya sababii keenya hin hammacamin. Yeroo tokko tokko kiristaanota ibiddisaan qabsiisan hin dhaabne baay'ee agarra. Dubbii isaan kaasan kan hin dhaabne, ollaa wajjin kan nama wal dhabsiisan, biiroo keessaa dubbii kan kaasan, nagaan akka hin jirre kan godhan, iddoon aarsaa Waaqayyo akka inni diigamu kan godhan namoota baay'ee jira. Kan isin dhibu keessaa nagaan hin jiru taanaan kadhachuun hin danda'amu. Walii keenyaaf nagaan qabnu taanaan kadhannus kadhannaan keenya nagaamu firoo tokko. Waliif nagaa utuu hin qabaatin, waliif utuu hin dhiisin, waliif jaalala utuu hin qabaatin, nagaa utuu waliif hin yaadin kadhannee Waaqayyoon dhageessifanna kan jettan gowwummaatti jirtu. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Aarsaa dhiyeessuudhaaf dhiyaattee obboleessa kee gaddisiisuu yoo sitti dhaga'ameera ta'e aarsaa kee achumatti dhiisiitii obboleessa kee barbaadiitii dhaqiisaaf dhiifama godhii isa dhiifama gaafadhu jedha. Siniif agalu. Namoonni baay'een nagaa namaa saamaa faarfatu. Nagaa namaa saamaa tajaajilu. Boqonnaa nama dhoowwaa. Biiroodhaa boqonnaa nama dhoowwaa. Ollaadhaa boqonnaa nama dhoowwaa. Xiiqii qabataa. Nama arrabsaa. Akkasittiin tajaajilu. Lakkii firoo tokko wanti akkasii hin ta'u. Waaqayyo waan nurraa barbaada. Innis namoota nagaa ta'uu keenya. Sadarkaa nama tokko lamaatti nagaa yoo deebi'e sadarkaa biyyaatti nagaan hin deebi'a. Biyyi lafaa kun akka isheen hammaattu, akka isheen qoraatti biqilchitu kan godhe nama firoo tokko. Rasaasa walitti baachuudhaan, meeshaa qara qabu walitti baachuudhaan, qeedhaa wal balleessuudhaan, wal ari'uudhaan, nagaa wal dhowwachuudhaan, fuula Waaqayyooti wal hammachuudhaan biyya lafaa akka isheen qoraattii taate nama waraantu kan godhe nama. Kottaa karaa koof karaa keessan nagaan iddootti deebi'u. Kottaa Waaqayyo waaqa nagaati. Kottaa waldaan kiristaanaa waldaa nagaati. Kottaa kiristaanummaa nagaati. Nagaa iddootti deebisna. Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Namoota nagaa ta'an karaa kee gooliin hin ka'in. Karaa kee ramshaan hin ka'in. Karaa kee dubbiin ka'ee qabbanaa'uu didee namni waliin hin oodin. Karaa kee rakkinni hin dhufin firoo tokko. Boleessa koo karaa kee rakkoon hin dhufin. Keessumaa ani kiristaana kan jettan. Waaqayyotti amaneera kan jettan. Waaqayyo waan tokko isinirraa barbaada. Ergama nagaa qabaadha. Faarsaa Daawit 34 irratti akka jedhu Daawit nagaa barbaadii duukaas bu'i jedha. Nagaa barbaadnu, nagaa duukaa buunu, nagaa labsinu, jeequmsa hin barbaadina. Kan dhiiga dhangalaasu seexana, kan nama wal dhabsiisu seexana, maatii kan wal dhabsiisu seexana. Kanaaf karaa kee dubbiinaaf. Warri wallaltan karaa keessan dubbiinaaf. Abbaan manaa fi haati manaa yoo abbaan manaa balleesse karaa haadha manaa dubbiinaaf. Yoo haati manaa balleessite karaa abbaa manaa dubbiinaaf. Nagaa barbaadi. Qaawwaa seexanni jireenya keetti banuuf adeemu cufi. Karaa mucaa keessatti dhufa yoo ta'e cufi. Kanaaf egaa firoo tokko nuyi namoota nagaa iddootti eegan. Namoota karaa isaanii nagaan ollaa isaanii iddootti eegamu ta'utu nurra jiraata. Namni ittuma didee biyya lafaa kana keessaa namoota perfect ta'an, namoota mudaa hin qabne wajjin jiraanna miti. Ofii keenyaas mudaa qabna, namoota mudaa qaban, namoota hirruu qaban, namoota qaawwaa qaban wajjin jiraanna. Garuu dubbii nagaa keenyaaf nagaa namoota akka inni boora'u gochuudhaaf adeemu walitti dhufnee dubbannee furachuutu nurra jiraata. Malee eegee dubbii qabannee akka nagaan mandaraa ba'u, akka nagaan mana keessaa baqatu, akka nagaan ollaa keessaa baqatu, akka nagaan waldaa keessaa baqatu gochuun nurra hin jiraatu. Nagaa iddootti deebisnu. Yoo nagaan jiraate jireenyi namatti tola. Yoo nagaa nama wajjin qabaanne jireenyi namatti tola. Ba'anii galuun namatti tola. Nagaan hin jiru taanaan sammuun namaa lolamaadha. Kanaaf karaa keenya namaa wajjin
nagaatti jiraachuudhaaf waan nurraa eegamu hundumaa gochuutu nurra jiraata isa jedhu sagalee waaqayyoo har'aa bifa kanaan isinitti dubbadha. Anis guutuu ta'e miti. Dubbii waaqayyoo san dubbadhu kanarraa waan baradha. Waan waaqa laphee koorra kaa'u anis irra deddeebi'al tokko nan dhaggeeffadha of keessatti irraan baradha malee nama guutu miti. Kanaaf firoota koo iddoo hundumaatti sababa nagaa ataanu. Kiristoos waaqa nagaati. Waldaan kiristiyaanaa biyya lafaarra nagaadhaaf kaa'amte. Anaaf si'in waaqayyo nagaadhaaf nu kaa'e. Namaan haaloo qabachuuf hin ariifatin dubbii kee dafii nama wajjin fixadhu. Haaloo nama wajjin hin qabatin, xiiqii nama wajjin hin qabatin, dubbii nama wajjin qabdu bulfattee akka inni garaa kee keessatti lafee ta'u hin godhin daddafii xumuradhu. Lakkii dhiisii jedhiin wal hubannaan dhibuu danda'a. Wal hubachuun dhibee wal gooluun dhufuu danda'a. Dafnee yaada garaa walitti araaramuun nagaa iddootti eeguun barbaachisaadha. Tarii namoonni nagaa jeequudhaaf karaa adda addaa dhufan yoo jiraatan sagalee waaqayyootiin dura dhaabbanne nummoo sagalee waaqayyootiin moo'utu nurra jiraatan jedha. Iddoo jirru hundumaatti namoota nagaa taanu waaqayyo gooftaan maccaa hunduma keenya immoo nu haa gargaaru. Sagaleen waaqayyoo kun sana nu barsiisu dhaggeeffachuun itti jiraachuun dubbii waaqayyoo dubbifachuun barbaachisaadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa hunduma keenyaaf ayyaanni nagaa keessatti nu eegu nuuf haa kennamu. Biyya keenyaaf nagaan haa ta'u. Lafa keenya qilleensa keenyaaf iddoo hojii keenyaaf nagaan haa ta'u. Maatii keessaniif bakka isin jirtan hundumaatiif nagaan haa ta'u. Nagaan waaqayyoo hunduma keenyarra haa jiraatu. Yesuus Kiristoos bartoonni sodaatanii mana keessatti gaafa galan dhaqeetu nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Warri karaa Emaa'us irra deeman karaa Emaa'us irra deemanii sodaa guddaadhaan gaafa liqinfaman nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Nagaan isinii kenna immoo jedheera Yesuus. Nagaan isinii kenna. Nagaan isiniif kennu immoo irraafaadha. Akka kan biyya lafaa miti jedheera. Nagaansaa inni irraafaan mana keenya qe'ee keenya keessa abuufatu. Nuyi ergamoota nagaati. Nagaa labsuudhaaf biyya lafaarra jirra. Kana duukaa akka jiraannu waaqayyoon waa gargaaru. Miidiyaa keenya kana sagaleen kun isinii tuletaan namootaaf qoqqooduudhaan akka nu duukaa taatan jaalala waaqayyootiin isinan gaafadha. Akkuma kanas nu hordofaa. Sabskraayibii gochuudhaan daawwattanii waan sagalee waaqayyoo karaa kana dubbatu sabskraayibii gootanii irra deddeebiidhaan argachuudhaaf nu duukaa ta'an isiniin jedha. Wanti badee yoo jiraate sirreessuun kan nurra jiru jiraate sagalee waaqayyoo kana keessatti itti dabaluun waan dura jiru jiraate ergaa keessan koomentiidhaan nu kaa'uu dandeessu. Karaa namoonni fuulaan dhabeettan yaada isaa naa kaasuu dandeessu. Wal suphuun gahee keenyadha. Waaqayyo gooftaan maccaa isin eebbisu. Nagaatti jiraadhaa. Kiristoos isin waliin haa ta'u.